Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fu'i jaalatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan warroonni channel YouTube kiyya jalatti argamtan nageenya koo bakka jirtanutti isin haa qaqqabu. Har'a waan addaa waan gammachiisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee dhufeetan jira jechuudha. Egaa hundi keessan immoo subscribe gochuudhaani sirriitti waan asirraa darbu guyyaa guyyaatti akka hordoftan abdiin qaba jechuudha. Wantin qabadhee dhufe waan addaati jechuudha. Waan gammachiisaa jireenya keenya keessatti wantoota yeroo hedduu nama mudatudha jechuudha. Jechoota kana isiniif ibsuu barbaadeetanii subscribe gootanii share akka gootanu abdiin qaba. Tole guyyaa har'aa wanti nuti irratti xiyyeeffannu shakkii yookaan sodaa kan jedhu. Shakkii jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Kana jechuun kootisi namoota baay'eetu of shakka, namoota baay'eetu waa shakka jechuudha. Shakkichi kun maalirraa kan ka'edha? Sodaarraa kan ka'edha jechuudha. Sodaa jechuuniif shakkii jechuun baay'ee waan wal gate wayiyyuu hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een hojii baay'ee jammara. Wantoota garaagaraa jammaran namni baay'een jechuudha. Maaliif shakkaa kan jedhu na dhibe. Namoonni baay'een barumsa ni jammaraa. Kan qonna kan gara gabaree ta'e qonna ni jammaraa. Shigginyi dhaabuu wantoota garaagaraa ni jammara. Garuu kunsiichi lafaa ka'ee guddatee na fayyadaa kan jedhu keessa galee shakka. Kan mana barumsaa galee waggaa tokko waggaa lama baratee siichan akka ebaluu akka barsiisaa kanaanii baradheeti biddeena qabaa waggaa kana hunda isa jedhu of shakka jechuudha. Tokko hin danda'u dha. Jecha hin danda'utti fayyadama gaafa shakkaa dhaqaaqee bakka kun hin danda'u hin danda'u ofumaan murteessa. Maaliif laata kun? Namoonni baay'een jaalala jammaree ka'ee addaan kan kutus ni jira. Isni galee jaalala jammaree kan addaan kutu baay'eetu jira. Sababni isaa maalirraa kan ka'edha? Shakkii yookaan sodaarraa kan ka'edha jechuudha. Shakkii isa guddaa. Namni tokko waan hojjete irratti yoo ofitti hin amanne milkaa'uu hin danda'u. Guutummaa guutuutti wanta sana guyyaa har'aa isiniif himuu barbaada. Guutummaa guutuutti namni tokko waan hojjetu irratti 100% yoo ofitti hin amanne milkaa'uu hin danda'u. Garuu milkaa'inni guyyaa eega malee. Milkaa'inni guyyaa eega malee ni milkaa'ama. Obsaan yoo eeggatama milkaa'uu waan hin oolle. Laalaami dubartii tokko dubartii kana laala. Dubartiin tokko gaafa ulfooftu of course yoo xiqqaate ji'a 9 bultii 10 ji'a 9 bultii 5tti da'uudha kan qabdu. Kun waan kaameedha jiru jechuudha. Osoo ji'a 7tiin ilmoo argachuun qaba, ji'a 5tti ilmoo argachuun qaba jettee hin argattu jechuudha. Sababni isaa guyyaa qaba waan ta'eedhaaf iyyuu. Akkuma kana milkaa'ina keessan irratti hin shakkinaati. Milkaa'inni keessan bakka hojii keessan hundarrattuu ofitti amanaa. 100% ofitti amanaa. Milkaa'inni keessan immoo guyyaa keessan eega waan ta'eedhaaf. Isni galee ni milkaa'ama. 100% ofitti amanii malee ati.
waan qabdu irratti shakkitee duddubbatti hin deebiin. Shakkitee duddubbatti deebita yoo ta'e namoonni dudubba kee dhufullee shakkee dudubbatti deebi'a. Kuftus nama karaa dheeraa deemu gufuuti itti baay'ata waan ta'eedhaaf nama milkaa'ina barbaadu chaayilenjii itti baay'ata waan ta'eedhaaf ati maal gochuudha qabda gufuusitti dhufu hundayyuu gufuusi rukutu hundayyuu daandii irratti achi irra tarkaanfachuudhaan kaayoo keef mul'ata kee bira ga'uu ni dandeessa. Gaafati immoo karaa dheeraa kana siichin deemu jettee shakkite karaa dheeraa kana deemee siichi achi ga'u jettee gaafati shakkite ta'e hin jiru. Gaafa shakkite akkamiin situ shakke dursee ofii keetti dursitee waan shakkiteef akkamiin qoftuun qabdu waan hojjechuu qabdu har'a murteessi ofumaa keetiif murteessi har'uma jechuudha. Gaafa eegaluuf kaate ofii keetiif murteessi malee namaan illee hin mari'atin. Nam tokko suuqii jammaruuf gaafa kaate namaan hin mari'atin. Nagada biraa jammaruuf gaafa kaate namaan hin mari'atin. Situ murteessa sammuu keeti waan ta'eef. Sammuu keeti waannaan ati ittiin mari'attu sammuu keetiin mari'adhu. Sababni isaa namoonni waan ati jammarte kanarratti kufuu danda'a. Suuqii jammaree kufuu danda'a. Nagada biraa jammaree kufuu danda'a. Garuu osoo ati immoo waan hojjettee hin beekneedhaaf nama sanaan gaafa dhaqxee mari'attu akka ati milkoofne si godha. Anuunan kufe keessatti si jedha waan ta'eef akkuma achi kufe si barsiisa barra. Kanaaf ati shakkitee addarbitee achi darbitee wanna jammaruuf kaasarratti nama wajjiniin mari'atin. Dhugaa Rabbiin jedha. Nama milkeessu nama wajjin mari'achuun ofii keetiif amma hojjettee ofii keetiif sammuu keetii yaaddee hojjettuun ga'uudha jechuudha. Kanaaf shakkii of keessaa balleessa. Deemsa irratti hanga dhumaa nama wajjin hin deemu shakkii yoo taatan shakkii yoo qabaatan namni shakkii qabu hanga dhumaa hin deemu danda'een kufa karaa irratti. Gaafa karaa irratti kufe immoo salphinatu dhufa. Utuukaa yoo kebiran ga'ee kufta hojjechaa dhaqaa kaate gaafa shakkite. Mee warraaf baamanaa tokko laala. Warraaf baamanaa tokko wal jaalateeti kan wal fuudhu. Ergi wal fuudhee kee immoo yoo wal shakka ta'e baamanaa warra shakka yoo ta'e warri baamanaa shakkiti yoo ta'e wajjin jiraachuu hin danda'a? Hin danda'u jechuudha wajjin jiraachuu. Kanaaf kaayoo keetan bira ga'uudhaaf shakkii of keessaa balleessuus hin barbaachisa. Namoonni baay'een waa jammarii kee shakka. Na kuffisaa laata kun sirriidhaa laata? Gaafa jettee yaaddu gadi taa'e sammuu keetiin atumti yaadi. Dhugaa Rabbiin jedha. Nama wajjin hin mari'attee shakkii of keessa buuftee abjuu kee of jalaan balleessin. Abjuu kee akkas jalaa namni hin hanne namni. Dhugaa Rabbiin jedha. Yeroo baay'ee nan arga. Yeroo baay'ee namni wanna tokko jammarii ka'ee barumsa jammarii ka'ee addaan kuta shakkaa as jedhaa achi jedhaa nagada jammarii ka'ee shakkaa. Shakkii jechuun dhukkuba keessan keessa jirtu jechuudha. Shakkii of keessaa qabda yoo ta'e. Dhumarratti wanti isiniif dhaamuu barbaada. Hiriyoonni koo namoonni afaan Oromoo dhageessan dhugaa Rabbiin isin jira miti shakkii jireenya keessan keessatti hanga dhumaatti milkaa'ina yoo barbaadde shakkii of keessaa balleessi waan hojjetu keessatti. Gaafa waa jammaruu kaate nama kufee wajjin hin mari'atin nama milkaa'e waliin mari'adhu. Nama wanna tokko qabee kee irratti milkaa'e waliin mari'adhu malee nama qabee kee kufee waliin hin mari'atin kan isin dhaamuu barbaadu. Hundi keessanuu jechuudha. Nama kufee wajjin mari'atan yoo ta'e akkuma saasana kuftan isinis. Nama milkaa'e waliin yoo mari'atan immoo akkuma itti milkaa'e sana isin barsiise akka isin bakka guddaa isin geessan isin taasisa. Kun hundiyyuu maalirraa yoo ka'e shakkii keessan keessaa yoo balleessitan.
shakkiin immoo isin keessa jira taanaan yoomillee milkaa'uu hin dandeessan. Subscribe gochuudhaani wal biraan akka geessan guyyaa guyyaatti wanti isiniif dabarsu akka isin ragaa abdiin qaba. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.